Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu dursaa fi itti fufaa lakkoofsa intiijarii kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Gocha 2.4 yoo ilaallu gaaffii tokkoffaan maal jedha? Lakkoofsota armaan gadii irraa lakkoofsa tokkoon kan xiqqaatu barbaadi jedha. Lakkoofsa tokkoon kan xiqqaatu arra kan jiru lakkoofsa tokkoon kan xiqqaatu 15 jechuudha. 14dha jechuudha. Kan negatiiva 56 jechuudha. Negatiiva 57 negatiiva 57 irra xiqqaataa jechuudha. Meeqaan xiqqaata? Tokkoon kan inni xiqqaatu. Amma fakkeenyaaf negatiiva 56 moo negatiiva 57 irra xiqqaadha. Negatiiva 57 irra xiqqaadha jechuudha. Isa kanatu irra guddaadha. Negatiiva 56 asii isa kanas ilaaluu dandeessu 15 jechuudha. 15 moo 14 irra xiqqaadha. 14 irra xiqqaadha. 15 guddaadha jechuudha. Kan isa kanaa 800 fi 40 meeqa ta'a? Kan tokkoon xiqqaatu yeroo jedhu kan tokkoon xiqqaatu 45 ta'a jechuudha. Kan isa kanaa negatiiva 3,000 9 ture miti kun asiin kun immoo meeqa ta'a? 89 yeroo ta'u 90 ta'a jechuudha. Maal tokkoon kan xiqqaatu jedha. Maal barbaadan jedhaasi? Lakkoofsota armaan gadii irraa lakkoofsa tokkoon kan xiqqaatu barbaadi jedha. Tokkoon kan xiqqaatu jechuudha. Tokkoon kan xiqqaatu. Kanaafuu isa kanaa meeqa ta'a? Tokkoon yoo xiqqaatu ta'e negatiiva 3,790 ta'a jechuudha. Negatiiva 3,790 immoo negatiiva 3,789 guddaadha. Sagamtu guddaadha. Kanatu guddaadha jechuudha. Gara kanatti garagalchitu. Kanaafuu kan isin tarreessitan amma kan isa kanaa 14 jettu. Kan isa kanaa negatiiva 50 negatiiva 57 jettu. Kan isa kanaa 847 jettu. Kan isa kanaa immoo 3,790 jettu. Kan isa kanaa jechuudha. Gaaffii lammaffaan lakkoofsota armaan gadii lakkoofsa tokkoon kan caalu barbaadi. Tokkoon kan caalu kun immoo kan ammoo maal gootu? 138 jettu. Kanaafuu tokkoon kan caalu waan jedheef maal gootu? 48 jettu. Negatiiva jechuudha. Negatiiva 48 jettu. Kan isa kanaa 659 jedha miti. 660 jettu jechuudha isa kana. Tokkoon waan caaluuf 660tu caala jechuudha tokkoon. Kan isa kanaa 2,700 meeqachuu 98 jettu. Gaaffii sadaffaan xaan lakkoofsa intiijarii hin beekamne yoo ta'e aan maal jedha? Dursaan isaa maal ta'edha? Kan isa dursee dhufu. Xaa kana kan isa dursee dhufu. Kanaafuu xaa hir'isuu tokko ta'a. Dursaan isaa jechuudha. Fakkeenyaaf xaa kana xaadhaan jechuudha. Lakkoofsa intiijarii tokko fudhanna. Fakkeenyaaf 10 fudhanna. 10 dursaan isaa meeqadha? Dursaan 10 meeqa? 9. Meeshii kana bakka buufnee ilaallu. 9 waan ta'eef 10 irraa tokko meeqadha? 9. Kanaafuu dursaa isaa arganneerra jechuudha. Fakkeenyaaf lama haa fudhannu. Lama dursaan isaa meeqadha?
Dursaan isaa osoo lamaan dhufee kan dhufu eenyudha? Tokkodha mitiire dursaan isaa. Kanaafuu xaa walqixa 2 haa jennu akka nuti dursaa isaa argannu ilaalaa jechuudha. Xaa hir'isuu tokko. Xaa meeqadha? 2. 2 irraa tokko walqixa tokko. Kanaafuu dursaan 2 tokkodha jechuudha. Itti fufaan isaa immoo xaa ida'uu tokko ta'an immoo. Fakkeenyaaf dursaa 10 meeqadha? 11 mitiire? Xaadhaaf 10 haa kenninu. Xaa walqixa 10 haa jennu. Dursaa isaa 9 jenneerra. Itti fufaan isaa 10 immoo 11 mitiire? Egaa asirraa dursaan isaa maal ta'a jenneerra? Xaa ida'uu tokkooti. Xaa meeqa arganne? 10. 10 ida'uu tokko. 10 ida'uu tokko meeqadha? Walqixa 11. Kanaafuu itti fufaan isaa maal ta'a? Xaa ida'uu tokko ta'a jechuudha. Asitti xaa hir'isuu tokkooti. Asitti immoo xaa ida'uu tokkooti. Dursaa isaa yeroo barbaaddan xaa hir'isuu tokkooti. Itti fufaa isaa yeroo barbaaddan xaa ida'uu tokkooti. Hiikoo 2.3 yoo ilaallu dursaan lakkoofsa intiijarii kenname tokko lakkoofsa intiijarii lakkoofsa tokkoon lakkoofsicha kenname gadi ta'edha jedha. Dursaa lakkoofsa tokko yeroo jennu egaa fakkeenyaaf fudhannu 200 fudhannu. 200 dursaan isaa meeqadha? Dursaan lakkoofsa kanaa 299. 299 200 gadidha jechuudha. Maal jedhaa? Dursaan lakkoofsa intiijarii kenname tokko fakkeenyaaf 200 fudhanneeti jirra. 200 lakkoofsa intiijarii nuu kennamedha. Lakkoofsa intiijarii lakkoofsa tokkoon lakkoofsicha kenname gadi ta'edha. Kanaafuu dursaan lakkoofsa 200 kana dursaan 200 eenyudha? 299. Kanaafuu isaatii gadidha jechuudha. Lakkoofsa isa kennameetii gadidha dursaan lakkoofsa tokko yeroo barbaannu. Isaatii gadi ta'uu qaba. Fakkeenyaaf 10 haa fudhannu. Dursaa isaa yeroo barbaannu lakkoofsa isa nuu kenname gadi ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu dursaan 10 meeqadha? 9. Isaa gadi immoo isaa gadi mitiire? Dursaan jechuudha lakkoofsa nuu kennameetii gadidha jechuudha. Itti fufaan lakkoofsa intiijarii kenname tokko lakkoofsa intiijarii lakkoofsa tokkoon lakkoofsicha kenname ol ta'edha jedha. Fakkeenyaaf fudhannu 10 maa fudhannu. Itti fufaan 10 meeqadha? 11dha. Kanaafuu itti fufaa yeroo barbaannu lakkoofsa isa nuu kenname sanaatii olidha jechuudha. Lakkoofsi nuu kenname kun meeqadha? 10dha. 10dha nuu kenname. Itti fufaa yeroo barbaannu egaa lakkoofsa isa nuu kennameetii ol ta'uu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan 12 barbaadu siin jedhee itti fufaa. Itti fufaa yeroo barbaaddan egaa lakkoofsa isa nuu kenname suniitii ol ta'uu qaba jechuudha. Itti fufaa yeroo barbaaddan. Kanaafuu itti fufaa meeqadha? 13. Hubadhu. Lakkoofsa intiijarii A ta'e kamiifuu A hir'isuu tokko dursaa Aatii jedha. Aan hir'isuu tokko dursaa Aati. Fakkeenyaaf Aadhaan meeqaa jennu? 7 jennu. Dursaa 7 barbaaduudhaaf 7 hir'isuu tokko jennaa jechuudha. Kanaafuu meeqadha? 6 ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo A ida'uu tokko itti fufaa Aatii jedha. Itti fufaa yeroo barbaannu immoo A ida'uu tokko. Aan maal jechuudha? Lakkoofsa intiijarii ta'e kamiifuu jedha. Fakkeenyaaf A lakkoofsa akkuma ammaa 7 haa kenninuuf. 7 ida'uu tokko meeqadha? 8. Kanaafuu dursaan
dursaa osoo hin taane itti fufaan torbaa meeqadha? 8dha jechuudha. Fakkeenya 11ffaa. Dursaan 753 meeqadha jedha. Dursaa yeroo barbaannu egaa ishii kana fayyadamna. Maal goona? 753 ishiin kun egaa akka aattidha. 753 kun akka aatti ilaalla jechuudha. Hir'isuu tokko maal ta'a? 750 meeqa? 52. Kanaafuu dursaan isaa 752 ta'a jechuudha. Itti fufaan isaa hoo? Itti fufaan isaa immoo 753 hir'isuu osoo hin taane ida'uu ta'a. Ida'uu tokko jenna. Itti fufaa isaa yeroo barbaannu jechuudha. Itti fufaa isaa yeroo barbaannu 754 ta'a jechuudha. Kun itti fufaa isaati. Itti fufaa isaati. Ishii kana akka aatti fudhattu. Furmaata isaa yoo ilaaltan kunoo asirratti ilaaluu dandeessu. Dursaan kanaa meeqa ta'a? Kunooti 752. Dursaan 753 meeqadha? 752. Itti fufaan isaa itti fufaan 753 754dha jechuudha. Asitti 753 akka aatti fudhattu jechuudha. Kunoo asirratti lakkoofsa intiijarii A ta'ee kamiifuu jedha. Akka aatti fudhattu jechuudha ishii kana. 753 intiijarii sanuu kennamedha jechuudha. Inni kun intiijarii sanii kennamedha. Yeroo itti fufaa isaa yeroo barbaannu lakkoofsa sanuu kenname ida'uu tokko jennaa. Yeroo dursaa isaa barbaannu immoo lakkoofsa sanuu kenname sana hir'isuu tokko jechuudhaan barbaannaa jechuudha. Kana jechuun 752 lakkoofsa intiijarii tokkoon 753 irra xiqqaata jechuudha. Isa kamtu irra xiqqaata jechuudha? Tokkoon irra xiqqaata jechuudha. Tokkoon irra xiqqaata jechuudha. Itti fufaan 753 kan ta'u itti fufaan isaa meeqadha? 754. Kana jechuun 754 lakkoofsa intiijarii tokkoon 753 caala jechuudha. Eenyutu caala? Isa kanatu caala. Meeqaan? Lakkoofsa intiijarii tokkoon caala jechuudha. Eenyuun caala? 753 caala. Tokkoon caalaa jechuudha. Fakkeenya 12ffaa olaannu dursaan negatiiva 120 meeqa? Itti fufaan isaa hoo? Egaa kun ishii kana akka aatti ilaaltu dursaa yeroo barbaannu A hir'isuu tokkooti. Ishii kana yeroo irraa hir'istan negatiiva 120 hir'isuu tokko jechuudha. Kanaafuu meeqa arganna? Negatiivuma arganna jechuudha. Negatiivaaf negatiivni negatiiva. Maal ta'a? 121 ta'a jechuudha. Dursaan isaa. Dursaan kanaa jechuudha. Kana jechuun negatiivni 121 lakkoofsa intiijarii tokkoon negatiiva 120 irra xiqqaata jechuudha. Tokkoon irra xiqqaata. Isa kamtu? Isa kanatu. 121 irra xiqqaata jechuudha. 120 irra. Tokkoon irra xiqqaata. Itti fufaan negatiiva 120 yeroo barbaannu immoo hin idaanaa jechuudha. Yeroo kana meeqadha? 119. Kana jechuun negatiiva 119 lakkoofsa intiijarii tokkoon 120 caala jechuudha. Meeqaan caala jechuudha? Tokkoon. Lakkoofsa intiijarii tokkoon isa caala. Eenyutu caala? 119tu eenyuun caala? Negatiiva 120 caalaa jechuudha. Meeqaan? Lakkoofsa intiijarii tokkoon caala. Gilgaala 2 tuqaa
4 haa ilaallu waliin. Gaaffii tokkoffaan dursaa fi itti fufaa tokkoon tokkoon lakkoofsa armaan gadii barbaadi. Kuni salphaadha jechuudha. Kana dursaa isaa yeroo barbaaddan 455 hir'isuu tokko meeqadha? 454 ta'a. 54 dursaan isaa. Itti fufaan isaa 455 ida'uu tokko meeqadha? 456 ta'a. Itti fufaan isaa jechuudha. Kan isa kanaa negatiiva 300 jechuun dursaa isaa yeroo barbaannu argona hir'isuu tokko jenna. Maal ta'a? Walqixa negatiiva 300 fi tokko ta'a. Maaltu dursaan isaa? Itti fufaan isaa itti daanaa jechuudha. Itti fufaa isaa itti daan negatiiva 300 ida'uu tokko meeqa ta'a? Negatiiva 299 ta'a. Jaarra kan jiru dursaa isaa yoo barbaannu maal ta'a? 1700 hir'isuu tokkooti. Maal ta'a? 1699 ta'a dursaan isaa jechuudha. Itti fufaan isaa immoo 1701 ta'a dursaan isaa. Maaliif 1700 ida'uu tokko waan ta'eef jechuudha. Daarra kan jiru immoo dursaa isaa yeroo barbaannu negatiiva 959 hir'isuu tokko meeqa ta'a? 900 negatiiva jechuudha. Negatiiva 960 ta'a jechuudha. Itti fufaan isaa yeroo itti daanu maal ta'a? Tokko itti daana jechuudha. Negatiiva 959 ida'uu tokko meeqa ta'a? Negatiiva 958. Kun itti fufaa isaati jechuudha. Taasisuudhaan gabatee armaan gadii guutii jedha gaaffii lammaffaan. Asitti lakkoofsichadha. Lakkoofsa intiijerichadha. Kun immoo gabatee kana keessa dursaa isaati jechuudha. Dursaa isaa barreessinaa. Asitti immoo itti fufaa isaati. Kun immoo lakkoofsicha nuu kenname intiijerichadha jechuudha. Gabatee kana keessatti kan nuti guunu. Asitti intiijeriin nuu kenname 1000dha. Dursaa isaa negatiiva 1000dha. Dursaa isaa yeroo barbaannu negatiiva 1000 hir'isuu tokko jenna. Yeroo kana meeqa ta'a? Negatiiva 1000 fi tokko ta'a jechuudha. Dursaan isaa 1000 fi tokko ta'a. Itti fufaan isaa immoo itti daanaa jechuudha. Yeroo kana negatiiva 1000 ida'uu tokko meeqa ta'a? Asitti jechuudha. Negatiiva 999 ta'a jechuudha. Asitti dursaa isaa nuu kenneeti jira. Lakkoofsicha barbaanne jechuudha. Dursaa isaa nuu kennameeti jira. Dursaan isaa meeqadha? Negatiiva 147dha. Dursaa isaa nuu kennameeti jira. Kanaafuu gaa nuti maal goonaa? Dursaa kan argannu irraa hir'ifneeti miti? Irraa hir'ifneeti kan nuti argannu. Kanaafuu itti daanaa jechuudha. Itti yeroo daanu meeqa argannaa? Negatiiva 140 meeqadha? 46. Asitti 100 negatiiva jechuudha. 146. Otoo asitti negatiiva 146 nuu kennee jiraate maal goona?
negatiiva 146 hir'isuu tokko dursaa isaa yeroo barbaannu maal arganna? Lakkoofsa isaa kan arganna jechuudha. Negatiiv 147. Kanaafuu sirriidha jechuudha nuti arganne kun. 146 arganneeti jira negatiiva. Itti fufaa isaa yeroo barbaannu maal goona? Ittuma daanaa jechuudha. Kanaafuu maal argannaa? Itti fufaan isaa 140 meeqa ta'a? 145 ta'a jechuudha. Itti fufaan isaa. Asitti itti fufaan isaa kan arganneeti jira. Negatiiva 5,123 yeroo ta'u, intiijerichi immoo maal ta'a? Negatiiva 5,000 negatiiva 5,122 ta'a jechuudha. Dursaan isaa immoo negatiiva 5,121 ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaan haala tartiiba kennameetiin intiijeroota bakka duwwaatti guutii jedha. Kana yeroo guunnu kana jechuudha. Asitti meeqa dabalaatii deema? 5 dabalaatii deema. Asitti maal ta'a? Negatiiva 24 ta'a. Asittoo negatiiva 19 ta'a. Negatiiva 19 taasisuudhaan negatiiva 14 taasisuudhaan negatiiva 9 jettanii guuttu. Asittoo maal ta'a? Asiin 8 0 negatiiva 8 jedha. Kana jechuun 8 dabalaa deema. Maal gootu asitti? Negatiiva 16 ta'a. Taasisuudhaan negatiiva 24 ta'a. Negatiiva jechuudha. Negatiiva 24. Taasisuudhaan asitti immoo negatiiva 32 ta'a. Asitti immoo negatiiva 40 ta'a. 8 dabalaa deemtu jechuudha. Negatiiva 8 dabalaa deemtu. Caarra kan jiru immoo maal gootu asitti? 12 itti ida'aatii deemtu jechuudha asitti. 12 itti ida'aatii deemtu. Paatarniin isaa kan nutti agarsiisa jechuudha. Ebbaa fi 77 negatiiva jechuudha. Negatiiva ebbaa fi 77 negatiiva 165 negatiiva 153 12 yeroo dabalaa deemtan negatiiva sanarratti jechuudha. Taasisuudhaan negatiiva 141 ta'a jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee viidiyoo kabiroo isiniifan dalaga jechuudha. Viidiyoo taanuun 2.4 ida'uu fi hir'isuu intiijeroota kan jedhu walitti deebina. Haga sanatti nagaan naa tura.